asii fira bira dhaqxe fira bira waqta dhufani afaan waliin beekanii jarri araba ta'anii afaan oromoo tokkoon beekanii ganda wal gahii dhaynaan simaa balonaan jedhu qota dhibamee yaada dhaynaan simaa balonaan jedhu konkolaataa tolbaanaan simaa balonaan jedhu simaa baloon kun maaliyan jedhee gaafannaani afaan hiika jedhani maaltu hidheena hiikaa afaan kan koo yoo ta'e nama akka kan koo miti qotiyoon kolleen beeka ol jedhee qotaa ola gad jedhee qotaa ola afaan sangaan oromiyaa keessaa afaan oromoo beeki. Amma rakkoon harkaan qabu wanni mucaa fi haadha mucaa fi abbaa idduu namni biraa lugaa biraa dubbatuu fi ifitti amanummaa waan jedhamutu hin jirre. afaan eenyummaa ofiiti. Eenyummaa namni yoo eenyummaa fi hin beekin yoo afaan fi bakkan kenniniif eenyummaa ofiitu hin beekin. Okan daawwattoota yuutuubii raayyaa ofishaal galatoomaa ulfaadhaa ammallee yuutuubii yeroo gabaabaa keessa baatii lama keessa nama biraa bira caalchifsanii galatoomaa ulfaadhaan isiniin jedha. Adda jedhanii keessummaa yoo dhufte afaan amaaraa keessa makan shan qabda jetti maayilini jette shantuum intuma galgala qalee. Mana keessatti afaan oromoo makanii haasawuun afaan amaaraa alatti haasawuun haraama jedhee isa xiqqaa kana isa naa dhalate